himba agaafto wanti mo isin dhibu waa biraa yumbaasu mee gaafto ko gaafa abdi Hussein hamattetta komattetta itti kana gootetta jedhu rabbiin haqa saa baasu itti saalfadhinna amala kanaan qaboon jireenya ko boolla namaa qotuu keessaa harkan qabu kan gama kooti mube ana rabbitti kennadheera himba haara sakkiin isin dhagaara waan hin dhaga'u dhagaara zulmii guddaan irratti deeme rakkoon qabunni ka ana akkuma rabbiitiin hin jiraataara malee akka warri maraat keessaatiin jiraataa jiran. Bolla wal qotaman barreessu eeggadhu siirii eeggadhu mana namaatii waan nyaatiin mana namaadhatti kanan godhe yeroo jedhamu soban siyaa ture edaanuu wama danuu nyaadheen na rabbiin borcinaa godhee ittiin na furdise jechuudha mana rabbiin go rabbiin abbaan rakkata hojii koo laalee tarii borcinaa ta'ee na furdise iyyuu ta'a maal beekamu wallaahi reefa ofii bu'aa jira. Habiibi biyya kana keessatti kayrii namaa ooltee hamtuu taata. Biyya kana keessatti gaarii namaa yaaddeetti nama daba namatti yaadu taata. Ana qixxa kootti mubaarak wanni si himu kayrii namaa keessas sharrii namaa keessas hin galiin habiibi geemii kee taphadhu jireenya kee oofadhu mana namaa naqin nama waliin naasa'in hiriyaan sin barbaachisu biyya kana keessatti. Namni takka budaa malee namni nagaan hin jiru waan ta'eef. Namni mana kee dhufee mubeen akkamitti jiraataara mubeen caammaa meeqa qaba mubeen uffanni isaa qalamii akkamitti hin dibamee taa'ara soofaa akkamii galfatee jira. Jireenya akkamii jiraataara dhesi ilaalee gabbee kee bo'aa bula asabaa bula maaliin godhamu beede habiibi ummata mujrima keessatti iyyuu ijoolluma gandaatiif ijoolluma oromoo kanas cabsuu barbaaddi wallaahi billaahi waa takka utuuti ittiin balleessin utuuti jireenya nagaa jiraattu hattuu si gochuu baalagee si gochuu karaa itti si cabsan ija bakka jira mitiire ijaarama nama lama sadii qofala nama lama sadii wal ijaartee deemtee kana wallaahi ijaarama guddaa illee hin qabnu nama lama sadii afurii ebiluun kana goona kanaan balleessina kanaan itti deemnaadha jedheen jira anamma nan beettama ana waan ga'uu bakka wayii badaa qaata irraa fageessi citeen erguma lafarraa kaanii hattuu na godhanii siigalee egaa erga nattuu ta'e isin keessatti xiqqaataa ta'e hin jiru hin beeka namni kunumaa kun hin beeka waa hedduu wajjin dabarsina maariin kana wajjiniin lafarraa ka'anii wannan taane shiran taane nutti yaadanii dhaba mana gochuudhaan barbaadanii waa biraa mootti hin balleessine jechaan nama miidhuu kan waa miidhaarra taa'e siigalee kanaaf ati yoo sammuu qabaatte amma waan sirra ga'e citumaan qabadhuuti waa hundarraa galaltanyaa ta'e tola namatti ooluun badiidha biyya kana keessatti seerri illee hin deeggaru beekisuma tola namatti ooltu kana seerri maaraatis akkasii hin deeggaru wallaahi waa'ee gargaarsa hojjettu kana maal kana seerri hin deeggaru isii kana akkanaa mikinaata godhatu jirre waa hedduu jira mikinaanne waa hundarraa galaltanyaaf godhi. Maalaaf isa dhiyaadhee baasitti himnee waan dhiyaadhee misattis. Sitti meeraan. Shahaadaa gaafa qabachiisu gurbaa Usmaayilii mana kana Maayilii hojii Maayilii alhamdulillah baaguma Maayilii keessaa fi waameera na dhosse ta'een beeku qaayidaan biyya kanatti seeratti yoo waamame namni nama gammada ol dhossama jedhani. Qarii na dhosse ta'een beeku malee Maayilii hojiin gargaarre kan naqee hidhame aan kan naqee qoratame aan maaltu shahaadaa qabsiisu jedheen lakkii bu'anii biyyi kun biyya kanaatti jedhanii waan akkaatti galee malee jennaan lammataraan jedhan gorfameen bee malee waa tokko hin taane shahaadaa. Innumti kun dubbatamu kan afaan Oromoo dubbatu gara keessa jira dhiisi. Innumti kun dubbatamu la. Afaan Oromoo Amaariffa kan dubbatu jira dhiisi bakka. Imaaraat jechuun Itoophiyaadha bakka callume dhus afaan Oromoo jira Amaariffa jira mee dhaqi dawwaliiti nama afaan Oromoo haasoo barbaade yoo dhufee siin haasofna dhabduu seeni miti. Mee ijoollee Imaaraat keessaa gaafadhu lafa hunda jira afaan Oromootiin Amaariffaan amaati barbaadden. Seerri biyya kanaa seera biyya keenyaatiin takka mootummaan keenya kan mootummaa takkichaati. Aboo callummaa jireenyuma kee jaladhu beelaan dhaamsa obbolummaa haagansi jaaladhu. Asirratti abdii gaafiin qabaan. Galatoomii abdi. Mubee amma ijoolleen gara fuuldureetti rakkatanii jechuudha. Akka itti gargaaraman hin qabanu jechuudha. Engaddaa mucaa tokko akkuma kana asirra dubbannee turre barrii irra fidanii gatanii deeman asrii salaannee ala deebinee dhufus mucaa sun achuma irra teessu. Mucaa talabaadhaa badde ilaala. Mucaa talabaadhaa badde mucaa hadiyyaa tokko barrii koratti fidanii gatanii deeman na qabsiisudha. Ji'a shan gaheeraa itti mana madaamii ergan hojjedhe ji'a shan gaheeratti imboosii achiin booda nu anzalsiiftee naan manatti ol galcheenii nyaata kenninee fi achumaan mana ijaazaa birrii qabdaa birrii qabaa itti mana ijaazaa geessinee barbaadnee ijoollee adiyyaa jechaadha ijoollee durbaa jara laayivii irratti qodaa waan argee gurguran jarratti himnaani nuu fidiitii kottuu jedhan
qodaa sii fuunee fi sii bira geessinee nuyi namatti barbaannaa mana ijaazaa nu birallee jiraachuu dandeessennaa dhiisnee biraa deebina. Hamma gaaffiyaan qabu asirratti akkamitti namni rakkate gargaaramuu danda'a? Namni dhuguma hin rakkatayyan. Garuu fidanii barrii namaa irratti gatanii deemuun kun tagabiidha. Akkamitti ilaalama? Nama rakkate akkasii seeratti waami seeratu gargaara. Seeratu jira beekan. Seerri hin gargaara. Nama fakkeenyaa balaan koo kan nama barbaanneef miskiinummaa kanaa dhaabaa warri ollaa kootii bookee irra jirtan nama yoo argitan barri kana irratti sharriin xaxamee jiru hin beektan mucattiin amma ballagamtuudha abdii yeroo nan dawwalu poolisoonni achi as maal nan jedhan mucaa xiqqoodhaan een jedhanii warabbal kaaba ballagamtee jirti achuma madaamitti dawwalanii. Seeratti waami seerri gargaaraa lafa siin dhufte maal akka siin rakkatte ilaaleeti rakkina si ilaalee bakka siin dhufte yoo siin badii hojjettee baate badii san ilaalee yoo siin nama nagaa taate nagummaa si ilaaleef biyya kana keessatti gargaaru yoo siin badii qabaatte gara biyyaatti deebisa. Yoo siin nagaa taate immoo rakkina si ilaala. Malee ati waa tokko nama gargaaruu hin dandeessu. Ofii keetiifuu jiraataa biyya namaa waraqata nama biyya namaa keessaa baadhatee seera biyya kanaatiin bitamee jiraatudha. Nama gargaaruun dhaabbata of danda'a elkeerii jira biyya kana. Wanni akkanaa kun itti nama gaafachiisa. Miidiyaa irratti wanni arginu dubbatamu Imaaraat keessatti akka arginaa sa'amu yaa Mubaarak. Kan miidiyaatiinis sitti adeemuu danda'u waa hedduun sitti adeemuu danda'u mubee ati tapha keetiif geemii kee qofatti ufi taphachuu geemii kee taphachuu jireenya kee jiraachuu hojii kee hojii uummata asirratti fiddee beeksistu kun hin ta'u wanni hedduurraa of keessaa waa jedhamu sitti meera cuusi xiqqoo si namaa dhaga'uu dhiisuu qabda malee wanni Imaaraat keessatti dhowwamu kuma lakkoofsan qabu meeqaal diin kana gaafadhu nama akkeessa bubbuleen sirriitti hin beeka sirriitti na beeka. Sirriitti meeqa addumaan kana gaafadhu akkam jireenya Imaaraat jedhiti. Maahiriin gaafadhu. Warri itti si jabeessa warra si jaalanne. Warri mubee keenya goota si hin jedhamu warra si jaalanne. Warra si faarsuu si nyaachisa mubee gaafooyi. Warra si faarsutu gaafa. Ammeen adda argisiin wajjin jira. Faarsaa turre hadha kunoo qabnu mana hidhaa jira eenyummaa qaasaa kaase takka. Obboleessa guruppii dhiyaate ka yeroo akka deebiraasee guruppii dhiyaate rabbii kottaa kan walitti qabaa qabna. Anguma tokko dhaggennaa kuma lama iyyuu dhaggennaa kottaati waa buusaa jennaan argiteetta guruppicha keessa caat hundinuu. Siigala amma wal bira jirutti walitti kolfinaa. Kunoo tokko kana jalaan arrabsaa laamana ni garicha keessa jiran tokkaan. Meeqa lafaatee na jalaa kennaa dubartii tokkittii as keessaa qabna. Waan ofii. Beeku assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gifii kenna qabe fakkaata wallah kayrootti sigatee dhufee. Cubbuu xiyya si qabee bar doon si faana booyu doon ija keessa si laalu na biraa deemtee bar. Rabbiin si haa eegu an duraa siin jedhee durumallee si hime yaaniin ummata kan ofirraa eegi. Sirritti ofirraa eegi. Haasi diin guddaan yookaan namni kenna diinni amaarri diina kenna dhaamiti. Wallaahi Oromoon diina walii malee amaarri diina amaara keessaa diina amaara keessaa hin qabne. Diinni Oromoodha Oromoom. Diinni Oromoodha Oromoom. Wallaahi amaarri diina kennaa miti. Tigireen diina kennaa miti. Sabni tokko diina kennaa miti. Diinni kiyya sima diinni kan kee anuma. Ka dabarsee icciitii kiyya kennu. Gaafa harma muraa farka muraa aanolee san illee bar Oromoo dabarsee kenna bar. Gaafa ajjeefamanii lafarra harkifamu san illee bar Oromoo dabarsee kenne bar. Wanni ati beeku qabdu. Wallaahi rabbitti kakadha. Soofaa takkitti birri takkanati mana keessa bitatte irratti malan. Ati ummata kanan beektu. Ummata Dubaa yoo taate, ummata cubbuu, ummata haraama, warra dubartii ulfeessee bahaara gatuu barate. Warra dubartii ulfeessee hadiiqa gatuun aadaa itti taate. Warra dubartii ulfeessee fidee balbala namaa jala ciibsuun aadaa itti taate. Warra hanga kaansileeshiniin isiidhaa irraa dhumatutti ji'a tokko mana keessa kaayatanii ukkaamsanii gubbaa dhaabatanii erga gaafa waraqaan isii sun irraa dhume isin giraamaa keessa galtee balbala namaatitti gad darbuun alatti gad darbuun aadaa itti taatetuyyuu hadda sitti gubatan. Ati alatti hin darbitu kaa bar biyaansi yooma irraallee nyaatte yooma irraallee ciratte bakka tokkoon geetta bar. Yooma irraallee fudhatte bakka tokkoon geetta bar alatti hin darbitu balbala jalatti hin gattu. Sigalee waan tokko goota. Cinaa takka yoo miite cinaa tokkoon fayyadda. Cinaa takka yoo irraa fayyadamte cinaa takkaan fayyadda. Sigalee ummata gadi liqimsee jechuudha. Sigalee ummata liqimsee cadhisuun aadaatti taate ummata cubbuu yoo biyyiti tuni akka biyya Suudi Arabiyaa san hin taane
wallahi anuma hin beeku imimmaan dubartii waan lafa bu'u seetan imimmaan dubartii waan lafa badu seetan obboleessa kee Mubaarak gaafa kaayiroo jiraatullee eenyu olitti jiraataa turte kas hin beekne si haa akaa'u qatte jedhe namichi eenyu olitti zana jette gaafa tiktokiin sadaqaan tiktokii Mubaarak sadaqaa gaafa sadaqaan tiktokii kana irrillee hin jirre qucee kan kee dhiibdee jiraataa turte habibi mana kan kee yoo seenne takkaa waa dhabnee hin beennu akka nama suuqa seene akka nama raashina suuqa raashinaa seenetitti suuqa jumlaa seenetitti fayyadamna mana kan kee gaafa seenne diqqaa guddatu si beeka si galee koortee zana jettee jiraatta atadha ummata kanaaf kabajaa dhabdee ummata kana biraa galata dhabdee wallahi mubeesittiin aara dhugama ati dayyuusa ta'uun kan kee maali gaafa albee ol sitti fudhatan san osoo cadhifte hadda fidaniitiini kana sin godhan gaafa albee sitti ol baafatan cadhifte gaafa san quuqamtee oromoodha saba kiyya rakkoon qabu nama kenna jettee cadhifte osoo guyyaa san cadhisuu baattee guyyaa san dabarsitee seera kennite guyyaa san kaameratu jira waa hunda naa baasaa jettee itti cadhisuu baatte hadha jechuudha kan eenyummaa isaa hin beekne fuula xaxatee biyya seera qabdi jedhan keessatti biyya mootummaa jira jedhan keessatti hin doorsifamtu Itoophiyaa keessatti wanni akkanaan jiru bar guyyaa san cadhifte gaafa albeen ol si baafatamu gaafa uteela keessa si ajjeesuudhaaf si qaluuf sitti kaansan guyyaa san cadhifte doo guyyaa san cadhisuu baatte abadan hadhan daffaramtu bar mucaa daa'ima si godhanii bar ufii wal arrabsaan jiranii waa meeqa waliin jedhaan jiranii mucaa daa'ima si godhanii wannummaan ganama galgala si ari'aniif maali garanaan si baasaniif maali inni maal ati eenyu gadi maa inde maal goote ummata kan dubartii gudeeddee ulfeessitee raggatte hin saamte hin sarafte namni haqa sirraa qabu jira namati lafa gurgursiiftetu jira moo namati lubbuu baasisiiftee jira maali hagana hunda Mubaarak dubartii irraa fayyadama Mubaarak akkas godha dalagaa nu qabe afaan nu qabe taadaa akka isaatitti dalagaa ka qixatti eegaati yoo kuma 100 namarraa fuute kuma 50 fayyadi kuma 50 fi fayyadame Mubaarakin kan maaf itti gubattanii bar irraa fayyadameef itti gubattanii miti kuma 50 yoo namarraa fuute yoo 50 namarraa fuute 20 kenniti 20 fayyadi 20 liqimsi 20 fayyadi Mubaarakin waan itti gubattanii kan maaf bar waan biraatiin miti bar ummata isin laattan ummata isin sammuu laattan ummata isin onnee laattan ummata isin zinaan tortorsitanii hadha inni nama godhee dhaabe kan maaf itti gubata warri Dubaay wallahi wanni bira tokko hin jiru yookaan inni silxee ta'uufi miti yookaan inni musliima ta'uufi kiristaana ta'aniiti miti wanni itti gubataniif kanumaafi dubartii isaan afaan qabanii karaa gubbatti gatan gadi baase dubartii isaan fidanii hadiiqaa gubbatti gatan gadi baase miskiina isaan karaa gubbatti gatanii imimmaan boochisan kan eenyummaan isaanii hin beekne gadi baase kanumaafi wannummaan itti gubata yooma dhugaa san irraa saanee dubbanne yooma dhugaa san irraa saanee isinii himneetiin jenne jechuudha sidiin qalaa miti gatii kana ta'eef yaa obboleessa kiyya Mubaarak biyyiti biyya seera qabdu biyya kaameraa qabdu fidanii udaan balbala jala si kaayanii udaan balbala jala si kaayan seera ballee gafurra fidanii dubartii balbala jala si kaayanii feetu jimma taati feetu jinnii taati feetu arsii taati feetu haadha ilmoo taati bakka argite sanitti seeratti ofirraa ballaqe balbala kan kee jala osoo harkaan hin qabin kootu mana ol seenii maaliyyoodha eekeliyyootu natti bilbilee mana ol galchinaan jedhe haadha faadheetu natti bilbilee obboleeyyan tiya Dubaayin keessa jirtu yoo rakkattee karaa gubbatti du'aa jiraattee ansitti bilbilee dura seera beeksisiitii mana kan kee ol galchi dursa seera beeksisi tola ooltummaan sirraa haaftu takkaa tola oolteerta gargaarteerta takka Oromoo biraa galata argattee hin beektu yoo arraba taate malee barniiti tanteetiif haga sa'aatii kennitu qabda ilmoo keetiif haga sa'aatii kennitu qabda bar inde yooma irraayyuu fayyadamte Oromoo kana yooma irraayyuu nyaatte 50% yoo nyaatte 50 qarqaarteerta bar uummata kana 50 yoo irraa fayyadamte 50 taateerta bar hirriba kan kee dhabdee niiti tanteetiif yeroo dhabdee jiruu kan keetiif yeroo dhabdee Mubaarak asii yoo kuma 100 fuudhe asiin kuma 200 gadi naqa jiran arguutti jirtan isinillee dhugaan na jedhe jetti an kana Mubaarakin jajaa fi miti yoo asiin kuma 200 fuudhe asiin kuma 200 fidee gannaqa ka fedhu karaa giiftiitiin ta'a fedhu karaa maaliitiin ta'a Mubaarak nama akkasiiti arguutti illee jirtan ijoollee fuutee wannoo keessatti isin fuutanii konistiraashiniitti darbitaniitiin jettan bar Mubaarak Ramadaana banana bishaan isa dhugeessaa fi ture bar ijoollee isin konistiraashinii keessa gattan ijoollee isin ibidda keessa gattan fuudhee bar ruuza qoodaa fi ture bar kubzii fidee fi qoodaa ture bar maal isinirraa balleesse Mubaarak Kaayirootti illee yoo deebe zana jedhee jireenya jiraachuu danda'a ka Dubaayiiti ol gammadee jiraachuu danda'a takka Mubaarakii Kaayiroo keessa guyyaa takka waa dubbate guyyaa takka fiigee argitanii ummata abaarsi jarjarsaa jiru
ummata cubbuun jala guuttee akka dildila tortoreeti jarjarsaa jiru ummata Dubaay jechuudha. Isin galee ummata cubbuun guuttame isin. Gatii kana ta'eef obboleessa kiyya taa'anii uteela keessatti si mari'achuu jiranii. Summii si nyaachisanii. Luka deemtu jala summii si buusanii. Eegganta sabboontu fuudhanii luka isii jala mana Suudaanii dhaqanii summii jala dalasiisanii mucattiin sun tortorte luttiisii. Luka isii san ijatiyyaan arge. Luka isii san ijati akka buddeena shaaggateeti keessaa yaa'e raammoo mucattiisan. Ijatiyyata qalbittiin galuun arge wallaahi rabbiin kun ona haa gossu. Eeggadhu luka deemturra. Uffata uffaturra eeggadhu. Nyaata nyaattu eeggadhu. Bakka mataa cirattu man Oromoo senteen ciratin. Deemi makiinaa qabda makiinaa keetiin mana Arabaa dhaqii ciradhu. Hafi keessa yaa'ii Oromoo keessa hafi. Gali yaa'ii Oromoo keessa. Obboleessa kiyya si gahee jira lubbuu ta'een feetu. Ilmoo keetii jiraachuun feetu. Niitiin tante si malee naman qabdu. Ilmoon kan keessi malee naman qabu. Kaan ulfa garaa qabdi. Kaan harka baadhatteerti. Samiiraan garaa seeraa nyaattu. Samiiraan inni cadhifti namni beekuuf illee hin jiru. Beeloftu namni beekuuf hin jiru. Aartu namni beekuuf hin jiru. Loltu namni beekuuf hin jiru. Samiiraadhaaf jiraadhu. Ilmoo kan keetii jiraadhu. An kanasi himee jira akka dubartii takkaatetti. Atifaa dubbachuu danda'a agis takka. Ayyee galatoomaa carraan ufannoo keessanii fi hundi keessanuu galatoomaa aktiroonni keenyas boochiftoonni keenyas warri gaabii adii uffatanii dhuftanis gurraattii uffatanii dhuftanis warri kophee matarratti kophee kaatu irraanfattanii harkatti guurattanii dhuftanis galatoomaan jaa duraan durseeti. Mubeen diinaan qabu hoteela keessatti sitti mari'achuu jiranii jettee ati faateeti. Quba qabdaa rafaa ta'e keessa jirtaaf akkasami. Akkuma gaafittiin bira kutaa yoo keessa jiraatte warra mari'atu san dirratti gannuu baasi. Tasanii alaa mubeen diinaan qabu diinni isaa hiyyummaa ni dhagamaami. Diinni isaa hiyyummaadhaa jechuudhaan barbaada. Mubeen diinni kiyya hiyyummaadhaa jee dhiyoo tana nu labsee ture. Yoo eegasi muti qabadhu gaafa masaraan tiyyaa. Eegasi yoo dhalate eegasi dhalate ganaa faasaa keessa ta'uun baanee xuuxxoo lubbuu biran kunnee bakka mubee kokkee qabu hin geenye jechuuf hin jeen guddanne ganaa ijoolleedha. Saniifu mubeen diinaan qabu akkasitti as gabbaa. Yoo ajandaadhaaf dhimma kana gartee fiddanii mootummaa gartee waliin dha'uuf waa iyyisiis fiddan taate ajandaan hedduu jira. Porfaayila kiyya kana laala biyya keessa amma filannoo deemu jira. Namni biyya bulchu ilma Oromooti hichaa jira. Ilmaan Oromoo karaa irratti mana keessatti bakka hundatti dhumaa jiran. Sagalee uummataaf ta'uu dhiiftanii qabeenya isaatti Oromoon abbaa ta'uu dadhabee jira. Mana isaa keessa nagaan buluu dadhabee jira. Bobba'ee galuu dadhabee jira. Yoo ajandaa fokkotaa akkanaa ajandaa nama indiviiduwaalaa tokko fidanii biyya hunda kaasa irraa iyyitan taate buusii anuu nan bu'an jarjarina iddoo raasa'uu hin danda'u. Anuu gadi bu'an jarjara gittiin jira. Mubee fakkeessuu keessaa ba'a. Dhugaan yoo jiraatte dhugaan jirtu gizee takka olii takka gadi jechuudha miti. Inargine fakkaataati karaa bakka laasaa. No. Kun feeki diraamas ta'uu mala. Diraamatti hirtanii diraamaa keessaa ba'aati. Dhaloota kana jaajjessuu keessaa ba'a. Dhugaa jirtu irratti deemaa isiniin jaa. Kaleessa quba walitti qabaa. Kaleessa harka walitti dha'a. Arra harka walii dhoottanii afaanuma keessa wallaallee burjaajii sana keessaa nu baasaa isin jechuun barbaada gabaabaa walitti galatooma. Yaada gabaabaa yoo carraa naa kennitan. Yaada gabaabaa mee na guddisime. Ayyee ulfaadha. Kun ajandaa ta'uu baatus just waan dubbatamuu qabu amma waa'ee Mubaarak irratti waan dubbattaniifanii xiqqoo si irratti waa dabalaafanii. By the way, Mubaarak diinan qabu isee dura. Jamsi kan ofii jettu ajandaadha dubbii minaan jettu intina akkoo keetii keessa dhaqii galiiti. Geessee kottuu naa dubbadhu siin hin jenne jala deebisa afaan bani siin hin jenne bilookiidhaan hatta daggala jala si baasa of kabaji dillu naala bushaklak. Ajandaa barbaannaan ajandaa ji'a tokko irraa iyyutu sii fida. Qabatamaan ijji kafinji atleetii godhee asirraa oofee poolisii. Asii turumba dhugati kabajuuf zimmi jalaa jedhennaan ajandaadha dubbii ajandaadha kunoo hidhaa jira. Dhaqii hidhaa keessaa dhaqii fuudhiiti tarii obboleessa kee ta'uu mala. Natu muka sittis obboleessa keessa fidee dubartii mana koo kaattis cabsee jechuudha geessee hidhaatti si galchi. Deemachi
لا ورمى ترمبدو نام جتر يسابو ترمبدو ني نرجلي كنافي ما Ayyee ميتو galatooma alfadhaa. Diinni mubaarakuma naamanaa. Diinni mubaarakii hiyyummaadha. Diinni kan kee wallaalummaadha. Mana kootti jedheen ennaan. Diinni kan koo jechuudha maddaa jalqabee hiyyummaadha jedhee bookkisaa dhufe. Tartiiba isaatiin galleefi. Kanaafuu inni akka fedhetti fudhatu alaa kulli haal diinni mubaarakuma. Kan biraa diina kan biraan qabu. Jireenyi isaa tartiiban qabu. Ajandaan isaa tartiiban qabu. Wanti kun gara kam nageessa jedheen tiniin gadhu. Ajandaa godhatee waan tokko fudhatee dhufaa. Sana booda ajandaadhuma sana keessatti ajandaan sun irra garagalee isa aarsaa. Sana booda sukkaara isaa 500, 600, 700 galaa. Eessumaan jechuudhaan maraatees hin maraachaa oola. Be smart itti. Waan tokko yeroo fiddee dhuftu itti fayyadamuu qabda. Sii galee. Amma viiwii jechuudhaan waan akkanaa silumaa kan dalagamu ajandaan akkanaa karaa itti viiwii itti argattu. Amma fakkeenyaaf viiwii qaba malee kooyiniin qabu manni kan kee. Sii galee yaani biizinasii illee. Gara biizinasaatiitu geeddarta amma kaalkuleet godha namni taa'e namni miidiyaa yeroo taatu smaart ta'uu qabda araadaa ta'uu qabda sii galee abshaala ta'uu qabda. leencatti gaafachuu qaba jechuudha dandeessee kana. No amma fakkeenyaaf waan akkanaa yuutuub chaanaaliitu qabaattee yuutuub chaanaalii irratti viiwiidhaan ittiin iyyi ofiifis ittiin fayyadamaa minaamin nagara. Xoroodhaan namni argachuun ikkoo chigiree loomma koye. Namni kumni kudhan taa'ee laayivii irratti jechuudhaan intini irratti tuusu ilaalee abshaalummaadha. Maa oqana koye erdinnaa naku. Namni duuniyaa kana irratti feemasa guddaa jedhamu yuutuubii irratti namni danuun hordofuudha isa. Kana ala yellama koye ismaartinnat no. Rakkoon qaban kun. Alaa kulli haal innaa diinni kan kee suma. Dhattee sanaan walitti zawwettee dhattee walitti buuta isa kanaa dhattee walitti buuta dubartiidhaan dhattee walitti buuta isa tokko galfattee kaate ammas ittiin walitti buuta. Sana booda si waliin jechuudhaan gowwummaa kan keenya irratti hundaa'ee baay'isee gowwummaan kan kee riilno hundaa'ee namoonni waan si hubataniif dhufanii si waliin boo'uu boossisu waan akkanaa keessaa akkamiinuu achiinis asiinis qabanii keessaa si baasu. Aatis hin dhaabbattu ammas dhattee boriftaan dhattee keessa galtaa ammas dhaqanii akkamiinuu jechuudha harkisanii qiyaamaa buusanii mataatti dhukkubfatanii dhabanii keessaa si baasu. Ammas iftaan dhattee ammas karaa biraatiin itti galtaa smaart ta'e. Jireenyi kan kee tartiiba qabaatu. Indisi ituma ajandaa ta'e illee faayidaan qabudha manillee. Faayidaan irratti tu hundaa'ee smaart ta'uunallee. Faayidichi sun smaart si godhatu ati hin barbaadin. Si galee amma fakkeenyaaf amma viiyuu nama 6,000 5,000 amma galgala mala yeroo laayifii sa'aatii tokkotti magribatti kottuume geema koo ilaali ba'e. Namni 5,000 6,000 kuni bataam himataan. Fakkeenyaaf geeman taphataa yerootti calluma dhee adabamaa yoo hin jiraadde biizines kaleelloo irraa gifaalloon maallaaqa baqaachoo adda giftarri waan hin jirreef nagaatti deembaa. Xiqqam kaleelloo maalilloo sii galee. Kanaafuu waan faayidaa qabu irratti waan sis fayyadu ofii fayyadamtee jaras ittiin fayyadu. Fakkeenyaaf abbaa miskiina ittiin gargaara xuruu nokku. Fakkeenyaaf miskiina ittiin gargaarta. Miskiina ittiin gargaarta yoo ta'e ati awwala miila lamaan dhaabbachuu qabda jechuudha. First offer majammaraa miila lamaan ati dhaabbadhu nama ta'e. Sana booda jechuudhaan firoota kan kee isa kan rabbiin sitti maayidha. Firoota kan kee namni rakkate jira. Fira qabdaa obboleettii obboleessa. Yoon qabaanne akaakayyuu maal obboleettii haadhaa obboleessa abbaa obboleessa haadhaa waan akkanaa laalta. Kana keessa miskiinni hin jiru yoo jette amma immoo kan biraa oromatti deemta. Sii galee ofii miila lamaan hin dhaabbanne. Sana booda immoo namoota kaaniif hin deemne. Pilaan eebii qabaam islaamummaanis adeemsisa. Callumatti amma nama hin beekne tokkoof gurra isaa miila isaa mataa isaa hin beekne tokkoof qiyaamaa buuftee yoo jedhaa oolte hajiriin qabu hakkiin sitti maa. Tartiibaan deemi jireenya kee tartiiba godhi smaart. Si galee nam wanti smaart si godhu inni awwalaa immoo tokkoffaa salaata lammaffaa leelii dhaabadhu. Uummata 6,000 as guutte irra nama 60,000 fiddee boossiftee beektaa. Halkan sa'aatii 9 dhaabadhuuti abeet handiyyee jedhee xayyiqoo. Abeet. Deebisii abbaate. Yoo duuniyaan kun jechuun lagiiftara tokko dhabde rabbiin maqaa turumbaduu kan jedhu rabbiin maleekaa maqaa itti horeesiif erga. Sa'aatii kan amma rabbiin abbaate maleekaa tiiktookirasii ergasiin jedhee amanany. Wanta dubbataa jiru kana karaa barbaaddeen hiikkadhu halkan. Geetaa yoo si maleenyuu nan qabedee.
በቃ ከሁሉም ነገር በቃ እኔ እጅ ሰጥቻለሁ እኔ ረካል መሰለኝ እኔ ወንጀለኛ ነኝ እንጂ ገሩ ሲመለኝንም ከወዳለሁ እኔ ረህመቱማ ሰወላ እኔ ከከኒፍ በቃ የኔን አንተ ብቻ ነህ ድጋፍ ሄዲ ላልተ ዴቢ ሰገለቱማ አይ ዱበዳኙ ኔሉ ዱበ አንገሩ ወንቲና ዲቡ ዮዋ ወይነራ ገሲ አኑ አተዴቢያ ኡመን ሁንዲኑ አተዴቢያ ማልገሩ ጨራ ከነበዱ wantichi ni ajandaa jedhame ajandaadhaaf osoo hin taane jechaadha nuti akka caarraa ijoollee barriirra tattaarraa sarabbiin argus itti himna ajandaadhaaf miti barriirra taarraa fidanii goo addunyaa keenya sanaa kanatti fidanii manni mubaarik miirra innaan manni mubaarik hin beekuu jedheen yeroo hedduu namni nu gaafataa hin beeku henna nuyi gatii beeknuu nookiin garaa laafaa seera biyya kanaa immoo amma ta'e yoo hin beeknes dhageenyeerra adda immoo fidanii kaanii manni mubaarik isa kana bakka ittiin ba'uun qabu jedhan jedhan asuma hambaa asuma rataa jedhanii mucaachi kaanii deemanidha. Ajandaa yookiin ajandaa barbaachaa miti. Isatti anko akkaamee bakka ni laayivii taa'u keessaa mana keessaa gawwaamee gadi ba'e. Mubaarik jechaadha. Naa kanaafuu ani ajandaa wallaahi suma wallaahi ajandaa miti nus hin beennu. Deengaddes akka kana ijoollee mucaan dhuftee ma obboleessa koo ajandaa maali ijoollee ofumaa keenyaaf viidiyoo kanaafuu innaan akkasii siin jedha viidiyoo sin agarsiisa laala warri hordofaa turtan gurbaan beeku inni nan beeku inni na beeku danda'a mungkin na beekaaf dhufe maaltu safiisa maal fidhamere maaliif poolisiin dhufee fuudhee mana hidhaa galche. Kun olaa ijoollee jala kana laa jarri wajjin fiigaa jiran ma katamaa fayyaa rabbashamee katamaa fayyaa rabbashamee poolisiin makiinaan dhufee yoo ajandaa ta'e garuu wallahi rabbi sin qajeelchu yoo ajandaa ta'e maaliif qabamere ajandaan akka hidhaatti deema jechuudha lana. Rakkoon qabu lamaan nyaama rabbinaan bifate ndiraadha ni kan waan jedhu qabu iluu dubbadhu akkam jirtu nagaa viidiyoo kana arge ganama hirribaa wayita kaa'oon feesbuuk irra mubaarakarra maal ari'a jedhee laalee fila maaltu kanatti dhiiga laakiin 5,000 yoo na yoo dhufu mubaarakiin irraa rakkoo irra ga'e naan jedhani waga rabbi si baase eeggadhu jecha maaf jedhaan hedduun dubbadhu.